wajjinii Sudaan keessatti geggeeffamaa jiruun lammiileen Itoophiyaa rakkachaa jiraachuu isaanii ifoomsanii jiran. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaanaa miidiyaa hanga hordoftuun oduu isin dhageessifnaa oduu wajjinan falmataa roorootiin. Ummanni godina Salaalee aanaadharraa gandoota daddaa sababa rakkoo nageenyaan hojii qonnaa isaanii osoo hin hojjetin hafaa jiraachuu jiraattonni himanii jiran. Walwaraansa walwaliin Sudaan keessatti deemaa jiruun lammiileen Itoophiyaa Sudaan keessa jiraatan rakkoolee garagaraatiif saaxilamaa jiraachuu isaanii ifoomsanii jiran. Daballi gatii Itoophiyaa keessatti wantoota adda addaa irratti taasifamaa jiruun akka malee yaadda'uu hawaasni kutaalee adda addaa yaada isaanii dabarsaa jiru. Hawaasni Oromoo kutaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ooyaa magaalaa Columbus jiraatu ayyaana Irreechaa kabajee jira. Kunniin hangafoota oduuti. Oduu biraas qabannee dhufnee jirra. Kallachiidhaan gara oduu babal'inaatti isin deebisa. Waraansa walwaliin Sudaan keessa deemaa jiruun lammiileen Itoophiyaa Sudaan keessa jiraatan rakkoolee garagaraatiif saaxilamaa jiraachuu ifoomsanii jiran. Sudaan waraana walwaliin erga seentee bubbuluu isheetiin lammiileen Itoophiyaa waraansa gidduutti hidhaman, reebaman, ajjeefamanii fi saamaman jiraachuu kanneen yaada eeran ni ibsu. Humnoonni mootummaa Sudaan Jeneraal Abdurrahim durfamuu fi saffisaan jedhamuun kan Mohammad Hamdaan Dagalooliitiin durfamu gidduutti walwaraansi erga jalqabe waggaa tokkoof baatii 4 ga'ee jira. Walwaraansa kana gidduutti lammiileen Itoophiyaa Sudaan keessa jiraatan gara itti bahanis dhabanii dararamaa jiraachuu ibsanii jiran. Obbo Awwal Dhalataa godina Jimmaa aanaa Mannaa ganda Gubbee mul'ata. Biyya Sudaan magaalaa Kaartum keessatti maatii isaa waliin jiraatanii rakkoo saamichaa humnoota Sudaan irratti raawwatamuu ifoomsanii jiran. Walwaraansa kana gidduutti buqqaatonni lammiilee Itoophiyaa Sudaan jiran dorfimanii waan qabanillee saamamanii rakkoo guddaaf saaxilamaa jiraachuu odeessi Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa arganne ni ifoomsa. Sababa walwaraansa kanaatiin bannee hojjechuu hanqannee beelaa fi dheebuun maatiin walii guddaan dararamaa jirra jedhanii jiran. Onkololeessa tokko bara 2024 dhalattoonni Oromoo Jaaddalagaa manaa ba'anii karaa irratti ajjeefamu obbo Wolfaa eeranii jiru. Gama biraatiin immoo rakkoon bishaan dhugaatii fi ifaatiin mana keessatti ho'aan hedduu rakkachaa jirra jechuudhaan himanii jiran. Sababa walwaraansa sochii biyyattii keessatti waan hin jirreef namni yoo dhukkubsates wal'aansa osoo hin argatin du'aa jiraachuun lammiileen kun himanii jiran. Dhabamuu bishaanii fi ifaatiin wal qabate hanqina qulqullinnaa fi sababa ho'aatiin dhibeef saaxilamuu dheeranii jiru. Akkasumas kan du'anis awwaalcha dhabanii reefi mana oolee bulaa jiraachuu ifoomsanii jiran. Maatii waliin mana keessatti cufannee hafuun deemnaa yaala argataa hin jirru sochiileen jireetti dalagannee nyaachuu hin dandeenyus jedhanii jiran. Godina Salaalee aanaadharraa gandoota adda addaa sababa rakkoo nageenyaan hojii qonnaa osoo hin hojjetin hafuu jiraattonni himanii jiran. Gandoota akka Deenyuu, Wabeensoo, ganda Barbaree, Goddaamii, ganda Cirrachaa, Mudhii, Qorraa, Abbaadhoo, Iluu Goddaa, Caaffee, Manqataa, Waariyyoo, Jirru Dadaa, Hulaa Barreessaa fi kanneen biroo ganna kana keessa osoo hin qotatin bosona'ee lafti isaanii hafuu ifoomsanii jiran. Viidiyoon waraabamee OMN irraa argame mul'isu maddeen himanitti lafti qonnaa kanaan dura oomishaa ture lafa bu'aa bosonaatiin ta'ee jira. Yeroo ammaa kanatti lafti kaleessa qotannee irraa soorachaa ture irra bosona ta'uu kan ifoomsan gandoonni daangaa irra jiran hundi gootummaan osoo hojii hin hojjetin ba'anii jiru jechaadhaan ibsanii jiran. Yoo bobbaafaman ni saamamu waan ta'eef beelladoonni illee mana keessatti miidhamaa jiraachuu himanii jiran. Uummanni kun osoo hin hojjetin waan ba'ee beelaa fi jiruuf ulfaataaf saaxilamanii jiran jireenya gadadoo guddaa keessa jirra yeroo ammaa kanatti jedhanii jiran. Gandoonni aanaadharraa hedduun humnoota fiinxaaleeyyii faannoo Amaaraa weeraramanii akka jiranis eeranii jiran. Humnoonni kun ammallee haleellaa raawwataa jiranii babal'isaa jiraachuu ifoomsanii jiran. Kanaaf qaamni dhimmi ilaaluu kallattiidhaan furmaata kaa'uu qaba jechuudhaan dhaammatanii jiru. Gatii Itoophiyaa keessatti wantoota irratti taasifamaa jiruun akka malee yaaddessaa ta'u kutaaleen hawaasaa garagaraa ibsanii jiran. Daballi geejjiba haaraa onkololeessa 16 bara 2014 eegalee hojiirra kan oole ta'us biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Taaksiiwwan minibaasota xixiqqaa fi otoobisiiwwan magaalaa hojii tajaajila geejjibaa uummataa irratti bobba'an irratti daballiin kafaltii tarifaa taasifamuu isaatiin wal qabate tarifni konkolaataa minibaasii kanaan dura birrii 4.5 ture amma birrii 10tti ol guddachuu kan birrii 8.5 ture gara birrii 15tti guddachuu fi har'a irraa kaasee hojiirra ooluun ibsameetiin jira.
akkasumas tariifni konkolaataa giddugaleessaa kanaan durii birrii 7 ture har'an tana birrii 10tti kan birrii 11 ture birrii 15 ta'uun beeksifamee jira. Atoobisiin magaalaa birrii 15 ture gara birrii 20tti guddachuun wal qabatee daballiin gatii meeshaalee geejjibaa fi wantoota biroo irratti yeroon taasifamaa jiru hordofee uummanni qaala'insa jireenya ulfaataaf saaxilamuu himaa jira. Addatti barsiisonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise haalli daballii qaala'insa deemaa jiru barsiisota balaa keessa galchee jira jedhu. Barsiisaan maatii qabu jireenya maatii isaa gaggeessuu akka hin dandeenye simanii jiran. Barsiisaan OMN yaada isaa qoode tokko mindaa isaa irraa argatu birrii 4,200 ta'u kana himu innaa ta'u kana keessaa kiraa manaa xiqqaa 2,000 akka kafalu himee jira. Haala gabaa naannoo isaatiin xaafiin kuntaalli tokko birrii 15,000 qamadiin birrii 7,000 jechuudhaan waan nyaannee bullu bitachuu waan hin dandeenyeef beela keessa jiraachuu himanii jiran. Daa'imman mana barumsaa osoo hin ergatin meeshaalee barattootaa osoo hin bitiniif ofii keenya uffata osoo hin jijjiiratin jireenya ulfaataa jedhamu keessatti kufnee jirra jechuudhaan ifoomsanii jiran. Mindaan barsiisaa fi hojjetaa mootummaa biiroolee ni dabalama yeroo jennu dhagamee irraa kaafnee kiraa manaa dabaluu eegalee jira jedha. Mindaan ni dabalamas jedhames sadarkaa oduu malee qabatamaan hin jiru jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Haa ta'u malee gatiin wantoota hundaa dursee hanga hin eeggamne ol dabaluun qaala'insa jireenya ulfaataaf nu saaxilee jira jedhu. Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ohio magaalaa Columbus jiraatu ayyaana Irreechaa kabajee jira. Oromoon Columbus Ohio keessa jiraatan uffata aadaatiin faayamanii ayyaanicha bifa ho'aan kabajanii jiran. Ayyaanicha irratti manguddoonni, haadholiin siinqee, qeerroowwanii fi qarreen akkasumas daa'immanis argamanii jiru.